yeroo tilaachi nu geera waan ta'eedhaaf amileedhaan gara waltajjiitti nu simata. Aya, ol ka'uu dadhabeen ture. Woboo ummata Oromoo jirtu jirraafu as jirra. Kasimiti aya har'a guyyaa waraana bilisummaa Oromoo ka jedhamu bara cunqursaa bara roorroon hammaate waraanni bilisummaa Oromoo kallatti hedduuti keessumaa qabsoo gara bahaa eegale warra Sumaalee waliin dargii waliin isa qofa ammoo biti sabni Oromoo Oromummaa saayyuu amma Finfinnee jalatti lolaa jiraachuu keenya beekuu jechuudha. Finfinnee jalatti lolaa jirra. Ni qabatta? Ni shakkita? Ni qabanna. Shakkiin tokko iyyuu hin jiru. Xiyyaara isaas argiteetta, taankii isaas argiteetta, diishqaa isaas argiteetta. Homaattuu hin ba'u. Kilaashiin jala siqanii lolanii jechuudha. Isa immoo beektaa muuxannoo isaatti qabdaa. Ati sanaaf cuuphamteetu baate. Yeroon kun immoo yeroo dhaloota kanaati dibata qabnaa, kakuu qabnaa, ni injifannaa jechuudha. Shakkiin qabnu sanarraa tokkoyyuu. Sanarraa shakkii tokkoyyuu hin qabnu jechuudha. Bifa kamiinuu yoo ta'e Oromoof nuti toluma duuna. Toluma duuna. Isa nu jibbuufis lubbuu laanne, isa nu jaalatuufis lubbuu laanne. Isa nu jaalatu immoo waliinidha lubbuu laanne. Waliinidha lubbuu laanne. Rakkoo sadarkaa kophee ofii nyaatanii qabsaa'uu irra hin jirru nuti galanni uummata Oromoo miileena sanaaf haa ta'u. Isa du'ee nu jiraachise. Kanaaf yoomiyyuu taanaan duuba deebiin hin jiru. Itoophiyaan har'aa raafamaa jirti akka aannanii. Itoophiyaan raafamtu kana ni raafna, raafamuus qabdi. Yoo raafamuu baatte aannan qammane taati. Aannan qammanee ajaa'ee ni bada. Akkas taate raafamuun dirqama. Yoo raafamte immoo dhadhaa fi dhama baachi keessaa. Kanaaf nuti raasnee dhadhaa sana baasuu qabna. Galata nurraan qabdanii galanni keessan bilisummaa Oromoo qe'ee nagaa jiraattan. Daa'imni shamarran hawwan keenya nagaan bobba'anii bishaan dhaqanii qoraan dhaqanii mana baaburaa dhaqanii gabaa bahanii bir'annaa tokko malee nagaan deebi'an nagaa akkasiiti waan ta'eef bilisummaan kan dhufu galanni keessan bilisummaa sana haa ta'u jechuudha. Bakka jirtanitti akkuma si yaamanitti keessummaa isumasin nu keessummeessitan sin keessummeessina iddoo tokkotti nu deemaa jedhanii bakka sanatti deema. Waraanni bilisummaa Oromoo sagantaa erga goolamneetiin booda kallattii kee beekta, bachala kee beekta, bakka irraa dhufte beekta, waan fixatte fuxatte lafarraa buqqisee dhuftetti deebi'i hatattamaan. Asii waan fixatte jennaan nama tokko as keessatti arguu hin barbaadu. Dhagnaan moo baafanne jetteetta? Dhagnaan baafanne? Lolaan dhagnaa baafadhu. Aya yoo xiqqoo dhiichisuu barbaadde immoo inni walal keessaa woboon maal kajeelee? Inni dheessa keessaa woboon maal kajeelee? Inni shiishii keessaa woboon maal kajeelee? Inni zoonii lixaa woboon maal kajeelee? Inni badaalaa sadarkaa kanarra gahe Oromoon. Sadarkaa kanarra gahuuf waan dhammasiin jedhe tartiiba dhammasiin jedhe keessa darbe. Kanaafuu amma nuti qabsoo bilisummaa Oromoo kana bakka inni duuba deebi'uu hin dandeenye, bakka inni jilbeeffachuu hin dandeenye, bakka inni dacha'uu hin dandeenye geenyeerra. Kanaan gahuuf warri kaleessaa dhiiga isaanii walakkaa xoofootti cobsan hireen ammoo isaaniif hayyamuu didee dhiiga walakkaan hafe osoo hin guutiin hafan carraa kan ammoo dabarsanii nutti kennanii wareegaman.
carraasaan dabarsanii nutti kennanii wareegamanii ofii iree itti dhabanii dhiiga isa walakkaan hafe sana guunneetu dirbaba beektaa jaaldaandii hin guunne afaanirra jira guutuuf immoo karaa qabatee jira. Sadarkaan qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoon hoogganamu waancaa yookaan xoofoo walakkaan guutamee nutti kenname dirbabarraan gahee xiqqoo tokko bakka silaa guute yoo itti dhiigde malee biyyi takka tola namatti kennamee beeku hin jiru. Itti dhiiguun dirqama. Itti dhiigaa jirra. Itti dhiigneefinne walakkaa hir'uu sana afaan biraan geenyeerra. Achi jira qabsoon bilisummaa Oromoo amma. Siyaasaanis, dinagdeenis, hawaasummaanis, waraanaanis. Kana gochuufoo eenyuunuu hin gargaarsifanne, eenyu biraayyuu gargaarsa hin barbaanne qabsoo ofitti hirkannoo sabni Oromoo gumbii isaa, kiisii isaa, onsee qullaa godhee ilmaan isaa hagabse qabsoon kun hegeree kiyya, boruu kiyya, roorroon amma keessa jiru keessaa na baasa, rakkoon amma jiru keessaa ifatti na baasa jedhee itti of kitime qabsoo of gargaarsa ofitti hirkannoo akkasiitiin keessumaa waggaa 5 hanga amma jirrutti kan yeroo kamuu caalaa koddaan baannu, eeleen baannu, Oromootu bakka kana qaawwa kana guute. Bosonan teenyu riphee lolaa seera riphee lolaa faana balleessinee aara balleessinee miti dachee bal'aa Oromiyaa keessatti magaala keessa jiraanneetu lolaa jirra sadarkaa kanarra dhagaye. Gammoojjii keessaa baheera, baadiyaa keessaa baheera, magaalota seeneera, bakka handhuura gabrummaan lafa itti qabattee nu ciniinte sana gara buqqisuutti yeroo deemurra gaheera. Inni kun immoo firri akka firaatti beeka, diinni akka diinaatti ni hubata. Ayyee yaada bal'aa nuu kaastanii galatooma. Itti aansuun ammas gaaffileedhuma maree keenyaaf ta'u kan biraatti ceena. Bara 2021 seensaa amajjii tokkoo fi akkasumas eebbaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo Haarawaa irratti waraanni bilisummaa Oromoo karra Finfinneen qabdu 5 irraa loluu eegaleeraa. Sanaan immoo milkoominni akka itti fufu kaastanii turtanii sanaan wal qabatee dhuguma waraanni bilisummaa Oromoo aanaalee keessaas diina buqqisee ture. Ammas haaromsi geggeeffamee waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee akkasumas eenyuma kanarraa aanaalee tokko tokko buqqisuu eegalee diinallee yeroo dudduubatti deebisaa jirutu jira. Duula waraanaa amma geggeessaa jirtanii kaayyoo qabatanii jirtan milkeessaa jira adeemsi kunii. Karra Finfinnee 5 qabannee loluuni har'ayyuu miti kan jalqabe. Jaallan waraana bilisummaa Oromoo kan isaan jiran hedduun isaanii naannoo Finfinnee irratti hanga sadarkaa godina addaa seenanii loluutti giddu galeessa yoo ilaalte jaalsanyiitu jira. Jaalsanyiin kallattii daandii guddichaa Wallaggarraa bahee gara Finfinnee seenu bitaa isaarraan Jaal Abdiin kallattii sulultaatiin dhufee seenu mirga isaatiin kallattii Walisoorraan bahee seenu Jaal Abbaa Seenaa karra Finfinnee lolaa jiraachuun har'a hin jalqabne. Gara waggaa 3 fi sanaa olii ta'eera. Erga mul'ate bakka sana waraanni jiraachuun bakka sanatti bu'uureffamuun yeroo fi haala aanjawaa eeggachaa turuun sanaa oliyyuu mul'atee lolaa jalqabuun waggaa 3 fi sanaa asi. Milkeessaa jirtuu wal'aansootti jirra. Wal'aansoon takka hin kuffistaa, takka hin kuftaa,
wal'aansoo wal qabdee jirtu keessatti immoo wal dirmammeessuutu jira. Wal moccoruutu jira. Warri biyya keenya harkaa qabu warra akka qoosaatti argate miti. Mala maltee shira hedduu xaxaa baay'ee godheetu bakka kana gahe. Akka qoosaattis bakka kanaan hin ka'u. Inni gammoojjiitti lolaa turre hafeeraam. Inni baadiyaa keessatti lolaa jirrus hafeera. Magaalota keessatti lolaa jirra. Isteeppiin kun deemee dhufee bakka amma gahu kana gaheera. Amma gammoojjiirraa baadiyyaarraa magaalatti baanaa osoo hin taane magaalarraa handhuura sana qabachuutti deemnaadha sagantaan keenya. Achi dhagaheera. Handhuura sanatti deemuutiin booddee bilisummaa arguu yookaan itti wareegamuu qofa sadarkaan itti aanee jiru. Bilisummaa arguu fiduu yookaan itti wareegamu. Isteeppiin sana darbuu hin jiru. Isa xumuraatii jechuudha. Isteeppii akkasii kana keessatti adeemsa akkasii keessatti takkaa buqqisnee qabachuu takkaa gadhiisnee bahuu sun seeruma riphee lolaati. Nama beekuuf ni gala. Nama hin beekneef immoo yoo ibsiteefiitu hin galu. Bakka akkas deemnu kana keessatti immoo wanti harca'aan tokko tokko jira. Wanti waliin dhoksine. Qabsoon keenya baadiyaa bosona hamaa gammoojjii baay'ee fagoo keessa miti kan inni jiru. Hawaasa keessa oolan tiire. Amma eessa jirra? Hawaasa keessadha jirra. Lafa qonnaa Oromoo irradha jirra. Waliinidha oolla. Waan goonu hundumaa ni arga uummati keenya. Sana sobuun hin danda'amu. Wal harcaasuun sun immoo eessaa dhufee? Wal harcaasuu qabsoo kaleessa warri gaggeesse hanga danda'e dhiibeera. Qabsoo hanga danda'e dhiibee kana galmaan ga'uu bira gaheetu mucucaate. Mucucaate jennaan lafatti hin kufne harka dhalootaa irratti kufe. Qabsoo harka dhalootaa irratti kuffise kana taa'eetu silaa wanti ani kaleessa itti dadhabe tokkoyyuu hin banne lafa hin buune lafa irra bu'ee jechuutu irra ture. Yoo yaadatta ta'e 2018 adda bilisummaa Oromoo hooggansi isaa biyyatti gale. Itti fakkaate harkaa mucucaate. Harkaa mucucaate isaan haa galaniyyuu wanti isaan galaniif iyyuu galma hin gahin malee qabsichi kufee akka suphee hin cabne. Harka dhalootaa irratti kufe waan ta'eef qabsoo harka dhalootaa irratti kufe kana taa'aniitu maal jechuu qabu sila kunooti wanti itti qabsoofne ammayyuu ija qaba. Hin doofne bakkaan banne bakkisaa jira. Ittiin gaabbinuu jechuutu irra ture. Dogoggora namni ni uuma namni hojii hojjetu ni dogoggora. Saba isaaf jecha waan sharafa. Haalli yeroo waan namatti fakkeessa. Waan haalli yeroo sitti fakkeessee murtii fudhatte irraa mari'attee fudhattee yoo ta'uu dide rakkoon qabu. Marii malee wanti fudhatte garuu baddaa si baasus hallayyaa si buusus yeroo hundumaa rakkoo guddaa qaba. Wanti marii malee yeroo sana ta'ee dhimma waraana bilisummaa Oromoo osoo bakkee jiranii osoo yerootti uummanni Oromoo mootummaa abbaa irree sana hudhee qabaa jiru ol'aantummaa irratti qabaataa jiranii dhimma waa'ee waraana bilisummaa Oromoo qofaa miti Oromiyaan maal argachuuf ilmaan ishee hanga har'aa qabsoorra turanii. Gaafa bilisoomne miti jedhan alaabaan nuti bilisummaaf dhaabbanne isa kami jira. Alaabaan nuti immoo qabsaa'aa fi turre kami. Guyyaan bilisummaa Oromiyaa nuti bilisoomneerra jennee kabajachuuf labsamnee isa kami. Seerri Oromoon heerri Oromiyaan ittiin bultii jennee qabsaa'aa fi turre nuti finnee mariif kaa'anne isa kami hin turre jechuudha. Achitti dogoggorame. Wanti achitti dogoggorame sun dogoggorri isaa akkuma dogoggoraatti iyyuu haa ta'u malee cabee hin cabne qabsoon kun dhaloota harkatti erga kufe bu'aa kaleessaa sanatti guduunfaa goona jenneetu adeemsa sirriin taanirra immoo deemne nu of kalchaa waan itti jirtanitti jabaadhaa jechuurra maaltu jira amma hinaaffaa goomii
Inaaffaaf goomiin immoo yeroo hundumaayyuu xannacha hama nyaatee si fixu. Xannachi hamaan kun jaarrolee keenya keessadha jira. Waraanni kuni of dandahee dhaloonni har'aa kuni qabsoon harkasaa irratti kufte kuni of ta'ee otoo gargaarsa tokkoyyuu eenyurraayyuu hin barbaadiin gaafa inni kaleessa beektaa qabsoo kana keessatti waraana kumaatamaan horachuun baay'ee ulfaata. Har'a kumaatamaan osoo hin taane kuma kurnaanidha Oromiyaa keessa jira. Kana horachuu dhaloonni dandahee qabsoo kana galmaan ga'uu akka danda'u hubachuutu isaanirra ture. Kanatu liqinfamuufii dide. Kun liqinfamuu diduunoo kun liqinfamuu diduuni rakkoo guddaa nutti uumutti jira. Rakkoo akkamii? Shira keessaa, rirmee dhaaba keessaa yeroo hundumaa osoo hin mul'anne nu nyaatu. Isa akkasiitu jira. Inni kun waraana bilisummaa Oromoo iddoo tokkotti mataa walitti fiddee isan jalqaba sii kaase sana gara xumuraa jala bo'oo guddicha tokko keessa hunduma isaa akka lolaastuuf cittee bishaan citee bo'oo keessaa ba'u yeroo hundumaa galaana irraa jal'atu akkam ta'a biyyoo gogaa keessattidha badaa deema. Akkasi miti akkasi biyyoo gogaa keessattidha badaa deema. Maaliifi humna biyyoo gogaa sana dhukkee gogaa sana jiisuuti hin qabu. Humnicha irraati citee ba'e waan ta'eef akka akkas ta'an warra barbaadantu jira. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo yeroo darbee atis anis kan waliin beeknu haaromsa godhanne. Qabsoon nuti gaggeessinu qabsoo uummataati. Roorroon nuti qolannu uummata Oromoo irraati. Sababa qabsaa'aa Oromoo, sababa qabsoo bilisummaa Oromoo uummati Oromoo ni roorrifamaa. Diinarraa yoo ta'e sun rakkoon qabu. Diinarraa wanni ati eegdu tokkoyyuu hin jiru. Sanumaaf bahes waan ta'eef. Yoo ilmaanuma isaa irkoo taanaa fi jennee baanirraatii rakkoon akkasiisa mudate dhaabbattee of ilaaluutu sirra jiraata. Wanti manaa baheef hin jiru. Waan biraa tokkoyyuu. Sabni kun namallee hin caaliin namaa gadis hin jiraatiin namaan immoo wal qixa. Biyya qabna, seenaa qabna, aadaa qabna, afaan qabna, hiree qabna, sirna qabna. Kanaaf eenyuyyuu gadi miti. Bakka nuu malu garuu hin arganne. Haga bakka nuu malu san argannutti garuu roorrifamaa gabbarree jiraachuurra egaa leenci leencuma. Du'ayyuu haa ta'u malee handa dhaqnee diidarra burraaqnee jiraachaa gabrummaa didannee bilisummaa birallee yoo ga'uu dadhabne otoo falmannu wareegamuutu irra nuuf mala. Kanaaf diida jirra. Kun yoo ta'uu baate dhaabbannee of ilaaluu qabna. Shirri akkasii keessaa kan diinaa yoomiyyuu bofa dhagaa jalaati. Bofti dhagaa jalaa fagoo jira. Ni argita, barbaaddu ulee murtee dhoofta, barbaaddu irraa godhutee deemta. Bofti afaa jalaa garuu baay'ee gadhee. Hin argitu, hin mul'atu, achimmoo jira. Yeroo barbaadetti immoo si idda. Kanaaf bofa afaa jalaatu nu seene. Ilmaanuma isaarraa warruma qabsoo kanatti kaleessaa rakkoo hedduu argerra. Haala akkasii kana keessatti gara imala keenyaatti bifa deemuu qabnuu fi humna deemuu qabnuun deemuu nu hanqise. Maaliif qawweetu Oromiyaa keessatti bakka hedduutti faca'aa jira. Kaleessa Oromoon qawwee dhaba cabe. Har'a immoo qawwee baay'inaan argachuutti jireenyi isaa dabe. Kun egaa yoo callisteetuma mootummaa lallaaffatte milishaan qawwee gata, poolisiin qawwee gata, waraanni qawwee gata. Kana kan goone qabsootiini. Cinaacha isaa laafaa tumannee laaffisnee waraana jabaa gaanfa Afrikaa irratti jabaa jedhanii waraana addunyaa kana irratti iyyuu hiriyyummaa gaafatamu, waraana nagaa eegsisuuf illee gaafatamu, waraanni gargaarsi hedduun akkuma silarraa tuqe kennamee fi ijaarame biyyoota hedduuf junior partner biyya taate akkasii kan saaxile waraana bilisummaa Oromooti. Lolee waraana mootummaa abbaa irree afaanii fi kijiba irratti ijaarame
Dhiisaa sanaa cirrachicha jalaa boossosaa sanaa waraana bilisummaa Oromootu tuttuqee agarsiise. Tuttuqnee erga agarsiisnee waraanni akkasii kuni bakka adda addaatti yeroo inni qawwee harcaasee deemu immoo qawwee yoo naamusa hin qabdu taate deebitee immoo Oromoof, Oromiyaa fi hegeree keenyaaf yaaddoo. Qawweetu yaaddoo ta'e amma Oromiyaa keessatti. Mootummaan jabaan biyya kana tasgabbeessee qabachuu danda'u hin jiru Itoophiyaa keessaa. Kan jiru mootummaa laafaa keessisaa tortoree nyaatame boossoseeru kufuuf guyyaa lakkaachaa deemu. Mootummaa aadaa deemu jechuu dhukkuba qaba. Dhukkuba cinaachaati qaba. Cinaacha isaatti umatameera. Mootummaa akkasitti aadaa deemu kanarraa yeroo hundumaa caasaa isaa diignee burkuteessineerraa caasaa tokkotu jira. Innis caasaa humna qawweetiin taliigamu qofa. Inni iyyuu immoo caasaan humna qawweetiin taliigamu sun waraanni isaa dhumatee waraanni durii sun hin jiru. Argaa jirta walumaan beekna. Ijoollee xixiqqoo humnaan qabanii mana hidhaa keessaa qabanii otoonni nama waliin wallolte jedhanii qabanii geessanii mana hidhaatti naqanii ijoollee motora fa'aa qabdu beekta yoo ta'e motora kennama ajjeese nama rukute jedhanii sobanii qabanii mana puulii keessaa nama qabanii akkasittiin hidha waraanatti naqaa jiru. Inni iyyuu sadarkaa waraanummaa itti rarra'ee jiru sanarraayyuu bu'eeraa jechuun haala akkasii keessatti hegeree biyya keef ni yaadda yoo taate biyya ijaaruun akka biyya diiguu hin salphatu. Biyya diiguu fi qawween hin barbaachisu. Kibiritiin tokko hin ga'u jaalladhi. Biyya diiguuf kibiritiin tokko gaha. Ijaaruuf garuu yeroo gaafata, bilchina gaafata, humna gaafata, irree gaafata, beekumsa gaafata. Biyya akkasittiin ijaarru kana keessatti harcaatii qawweerraa wal qabatee dargaggoon Oromoo bakka adda addaatti yeroo hedduu hojii dhabummaa, barnoota dhabuu, baratee immoo bakka isaaf malu argachuu dhabuurraa kan ka'e rakkoo adda addaa mee dargaggeessa keenya laali. Ganama ka'ee balbalarraa dhagaa tokko fidatee kaatee mataa kana sukkuummachaa galgala dhaka'a. Namni akkasii gaafa qawwee kaase maal gochuu danda'a jedhee tilmaame. Nuti biyyadha qabachuuf, biyyadha ijaarrachuuf deemna malee biyya diiguuf hin deemnu. Biyyi keenyas akka biyyoota garii lolli bara hedduutti fufee mootummaan jabaatee warra isa loluu hin injifatu. Gabrummaa uummatatti fe'ee sirnaan hin bulchu. Warri lolatu immoo warri falmatu immoo mootummaa sana bakkaa kaasee dimokiraasii nagaa waaraa walqixxummaa fi bilisummaa sana hin fidu yoo ta'e biyyooti akkasii gaa waliin beeknu hedduutu jira. Biyyi keenya akka isheen akkas taatu hin feenu. Dhukaasuu yoo ta'e dhukaasuun rakkoo hin qabu. Dhukaasaatti fufuu dandeenya. Finfinneetti dhukaasuun maal nu dhiba dandi? Finfinneetti dhukaasuun waan tokko iyyuu hin dhibu. Finfinneetti dhukaasuun hanga aanaatti dhukaasnu nutti hin ulfaatu. Achii booddee hoo biyyi keenya garamitti deemtii qabannee tasgabbeessinee sadoo bu'aa biyyootaa eegnee bu'aa keenyas eegsisnee biyya keenya immoo tasgabbii fi nagaa waaraatti geessuu dandeenya. Hin dandeenyu taanaan qawwee dhukaasuu fi dhiigni dhangalaasuun keenya bu'aan qabaatu. Nama ajjeesuuma qofaa dhiiga namaa dhangalaasuu qofaa akkas taanee hafna. Akka akkas ta'u hin barbaadu yoomiyyuu. Ni qabanna taanaan ni tasgabbeessina. Hin tasgabbeessinu taanaan hin qabannu. Dhaloota waan barbaadu beeku ijaaruutu ulfaata sana ijaaruutti irra. Dhaloota lolatu, dhaloota callisee dhukaasu sun baay'ee salpha. Qawwee iddoo jiru itti harteetuma dhukaase jenna. Akkas taanaan dhagaatiinuu ariineerra. Dhagaatiin erga ariinee garuu maaltu nu mudatee? Jaaldandee erga dhagaatiin ariine bara TPLF beeketi namni hidhamuunis waan fedhes maqaas qaba waa hedduu qaba. Bara ammaa kana beeki namni ajjeefameetu akkasumatti sharaatiin maramee gatamaa jira. Sadarkaa sanarra dhageenye sana ofitti finne. Inni ammaa immoo maal ta'uuf deemaa yoo hin beektu ta'ee biyya kana biyya lafeef dhiigaa goonee biraa deemuuf burqaadha. Biyyi keenya immoo biyya soorettii badhaatuu ijji nama hedduu irra jiru.
waraabessaaf dhiisnee taa'uuf jirra. Qabachuu hin dandeenyu taanaan, tasgabbeessuu hin dandeenyu taanaan, nagaa waaraa barbaadamu sabni kun waan isaaf maluu fi waan du'ee fi waan hidhamee fi waan buqqa'ee fi sana fidee bakkatti godhee iggitiitti godhee guduunfuu hin danda'u taanaan Oromiyaa harka qarriffaa bulguu amma harkaa qabuu harkaa baasuun cobxoo irratti fanxoo fiduu ta'a. Kanaafuu hore waraana bilisummaa Oromoo yoogaa lafa qabataa deemu baay'inni keenya yeroo tokko tokko rakkoo ta'a. Silaa baay'inni furmaata mitiire. Baay'inni keenya yeroo rakkoo ta'u jira. Gaafa xiqqoo taanee gurmuu xiqqootiin lolaa turre sabni nu jaallata. Nama harkaatuu gaafanne nyaan otoo karaarra yaatu gabaan muuzii too sitti kennuu, burtukaana too sitti kennuu, shankoora too sitti kennuuti biddeen bira iyyuu hin geessu hin quufta. Ayyaana wayitu nurra jira, surraa wayitu nurra jira, jaalala sabaatu nurra jira, kabajaa sabaatu nurra jira. Haguma guddachaa lafa qabachaa deemne garuu inni ammasiin jedhe dargaggeessi sa'aatii 24 mataasaa sukkuumaa balbala irra gufuurra taa'ee hin kaane rakkoon gabrummaa achitti mataasaa irratti godoo ijaarratte gaafa qawwee kaasu sirna silaa ittiin taliigamuu qabnuu fi naamusa ittiin socho'uu qabnuu fi uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo durii kaasee hanga har'aatti ittiin beeku sana nu jalaa sharafe. Waraanni yeroo hundumaa lola dhiisee yerootti dudduuba deebi'u ni jira. Waraanni riphee lola sababoota ittiin dudduuba deebi'utu jira. Tokko yoo diinni jabaate loltee injifachuu hin dandeessu ta'e, madaan sitti baay'ate, wareegamni sitti baay'ate, dhiyeessii hin qabdu ta'e, rasaasa nyaata qoricha hin qabdu ta'e, lafa qabatte ittisuu hin dandeessu yoo ta'e, gatiin lafa qabatte ittiin ittistuu suni lafa sanaa olitti gatii guddaa si kaffalchiise yoo ta'e duuba deebi'a waraana. Seera riphee lolaati kun. Yookaanoo otoo diina injifachaa jirtu inni lammaffaa waraana duuba deebisu. Osoo diina injifachaa jirtu ofii keetii diina injifatame sana bakka buutee nagaa waaraa, tasgabbii, walqixxummaa, bilisummaa saba dhaabbattee fi sanaaf hin fiddu taateetu sirni dhablummaan si keessatti ijaaramaa yoo dhufe akka bulte, akka barte, akkuma gaafa dhalattee amaluma manaa qabdu sanaan adeemta yoo ta'e fiingee tokko jalatti seera tokkoon hin bultu, ajaja tokkoon hin sochootu yoo ta'e inni akkasii yeroo hedduu isa diinni si injifatu iyyuu caalaa hegeree biyya keef saba keef balaa guddaadha qabaata. Nuutiin inni miila nu mudates akkasiiti. Dhoksaan qabu. Hanguma deemnee magaalarraa nama kaasa, waraana kaasaa, caasaa mootummaa dhuunfachaa dhufnee dargaggeessi hojii dhabaani hattuuni gara dhaqu dhabee waraanni bilisummaa Oromoo naannoo dhaqetti tasgabbii uume nagaa buusee hattuu balleessa jennaan hattuun gara dhaqu gaafa dhabu qawween silaa jira. Qawwee akka salphaatti argachuu danda'ama. Tooftaa isaa finniree akkatti namarraa hiikkatan. Tooftaan sun immoo waraana bilisummaa Oromoo qofaatiin ni hiikamu. Poolisii irraa abbaan barbaade ni hiikkatama. Waraana irraa abbaan barbaade ni hiikkata. Milishaa irraa abbaan barbaade ni hiikkata. Hiikkachuu sana miti amma dubbiin qawwee hiikame sana akkamitti dhimma baanaadha. Sanatu rakkoo nutti ta'e. Qawwee hiikkachuun salphaa. Waajjira barbaadde seentee irraa fuudhuu dandeessa. Saaxillee irraa waraanni mootummaa abbaa irree Itoophiyaa impaayiriittiin kun bara hedduu ittiin dhaadatamaa fi sodaatamaa turte cinaacha laafaasaa tumatee kanii saaxile waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo kana godhee ka'ee immoo dargaggeessi qawwee akkaataa sanaan argatu dhimma itti bahuu dadhabuu fi dargaggeessi akkasii immoo waraana keessatti baay'achaa deemu nu dhuunfachuu barbaade. Saba keenyaaf ni mala areebu. Sabni keenyi kanaaf wareegame. Kanaaf nu faana dheedhiis bilchaataas waan qabus inni hin qabnes lubbuutiinis qabeenyaanis kanaaf wareegame Oromoon kun hin maluufi. Jalqaba akkatti qawwee hiikkatan wal barsiisne. Qawween hiikamte immoo yoo naamusa hin qabdu ta'e rakkoo fiddi waan ta'eef amma immoo irra deebine akkaataatti qawwee qabatanii naamusa ishee jabeeffatan immoo walitti himuuf haaromsa sana finne. Yeroo sana keessatti gaaffii yookaan qaawwi uumameen jira.
akka barbaannetti isatti na gaafatte sanaaf bakka barbaanne injifannoo barbaanne sanatti akka hin deemne nu taasise. Sareeni walii galtee duttee waraabessa ofirraa lolle walitti garagaltee duttu akkas ta'uun barbaachisu waraanni bilisummaa Oromoo. Kanaafuu walitti qabuun ajaja tokko jalatti gaaddisa tokko jalatti gurmeessuun seera kaleessa irbuu itti seenne kakuu qabnu sana waadaa sana cabe deebisnee suphuun dirqama waan ta'eef walitti deebi'uu sana keessatti maal arganne jaaldaandii walumaan turre waan hedduu sirreeffanne. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as ta'e kaleessas borus waraana haqaati. Sun waan takka wal naman gaafachiisu. Qabsoo bilisummaa Oromoo qabatee kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo daandichi sirrii har'as borus kaleessa sirrii ture. Wanti ta'e nama foon qalu kanaan durallee kaaseen ture. Namni foon qalu nama lama. Tokko foon baay'ee baktaa'e shamee raqa ta'ee diidatti gatame fideetu qulqulleessee bakka qulqulluu kaayee waa itti aarsee itti ulee waatiin titiisa irraa dhorke namatti gurgura. Foonichi garuu raqa. Inni tokko immoo foon qulqulluu foon silaa nyaatamuu qabu soorata